maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkam iyyoon eegdanii, akkam isaati kan eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf yaa ta'u. Dukkana keessaa gara ifaatitti, du'a keessaa gara jireenyatti, Si'ool irraa gara gannatiitti, abaarsa irraa gara eebbatitti, garbummaa irraa gara bilisummaatti, gadda irraa gara gammachuutti, salphina irraa gara ulfinaatti kan nu fide Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos rakkina keenyaaf furmaata kan nuuf ta'u, dhukkuba keenyaaf qoricha kan nuuf ta'u, gaafii keenyaaf deebii kan nuuf ta'u, jireenya keenyaaf bu'uura kan nuuf ta'u, eenyummaa keenyaaf miidhagina kan nuuf ta'u, maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa ishee nuti qulqulleetti qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse, maqaan haadha teenya qulqulleetti dubree maaramee kan ulfaattee fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii, akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu, sagalee Waaqayyoo kan waliin dhageenyu, mata dureen barumsa keenyaa Macaafa Lallabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 mana Waaqayyootti yommuu ol lixxu miila kee eeggadhu kan jedhudha. Maqaan Waaqayyoo maqaa sagalee kanaa kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Mana Waaqayyootti yoo lixxu miila kee eeggadhu kan jedhu. Egaa iccitii jecha isaa kana Waaqayyoon hunda keenyaaf yaa ibsu. Egaa mana Waaqayyootti yommuu ol seennu miila keenya akkamitti akka eeggachuu qabnu, dubbii arraba keenya akkamitti akka eeggachuu qabnu, ilaalcha ija keenya akkamitti akka eeggachuu qabnu kan nu barsiisudha jechuudha. Egaa mana Waaqayyootti yommuu ol lixnu callisnee akkuma gabaa baanee gabaadhaa deebinutti ol seenuu hin qabnu. Of eeggannoon nama barbaachisa. Seeraa fi sirna mana amantaa eeguun nama barbaachisa. Qannoonaa fi doogmaa mana amantaa kabajuun nama barbaachisa. Callisneetuma kan deemnu miti. Akka gabaa waa deemnee waa bitannu callisnee kan gara mana amantaatti ol lixnu miti yaa saba Waaqayyoodha. Of eeggannoo baay'ee nama barbaachisa. Gad of qabummaa baay'ee nama gaafata waan ta'eef mana Waaqayyootti yommuu ol lixxu miila kee eeggadhu kan jedhe. Egaa nuti mana Waaqayyootti ol lixnu dubbii deemsa keenyaa, qulqullina laphee keenyaa, jecha keenya eeggannee gara mana Waaqayyootti lixuu qabna malee callisneetuma kan deemnu miti yaa saba Waaqayyoodha. Kanaafuu yeroo ol lixnu of eeguun nu barbaachisa. Cubbuu baay'eedhaan kuufamnee kan gara mana Waaqayyootti ol lixnu cubbuudhaan nu balleessinu miti. Of eeggannoo yookiin qulqullummaa laphee nu barbaachisa. Qulqullina yaadaa nu barbaachisa. Qulqullina dubbii keenyaa nu barbaachisa waan ta'eef mana Waaqayyootti yommuu ol lixnu of eeggannoo nu barbaachisa jechuudha. Of beekuun nu barbaachisa. Egaa dhaga'uudhaaf ol lixi. Dhaga'uun aarsaa isa warra gowwootaa isaa dhiyeessan irra caala jedhee kitaaba qulqulluutti irratti barraa'ee jira. Kanaafuu immoo ajajamuun aarsaa warra dadhabdootaa akka caalu beekuu qabna. Kitaabni qulqulluu yoo nu ajaju, abbootonni mana amantaa yoo nu ajajan tole jennee fudhannee ajajamuun nurra jira yaa saba Waaqayyoodha. Kanaafuu nuti xiqqaan xiqqummaa isaa kabajee, jabaan jabummaa isaa kabajee
jiraachuu qaba. Maaliif inni tokko hangafa kabajuu yoo dhiisne yookiin immoo iyyuu ani tajaajila waggaa dheeraadha jedhee mana amantaa keessatti deemsa miila isaa yoo eegganne mana waaqayyootti yoo lixu deemsa mana amantaa kabajeen jiraanne haa taanan inni waggaa lakkoofsise malee tajaajilummaa mana amantaa miti jechuudha. Waggaa lakkoofsisuu miti jechuudha. Achi keessatti mana waaqayyootti lixuun of eeggannoo mana amantaa eegee deemuu qaba. Seeraa fi sirna mana amantaa eegee ol lixuu qaba malee callisee kan deemu miti. Yaa saba waaqayyoo har'aa maggaarrajaa mana amantaa akka barbaade darbee kan seenu baay'een ni jira. Gara mana qulqullummaa yoo seenu of eeggannoo malee kan seenu baay'een ni jira. Yaa saba waaqayyoo of eeggannoo barbaada manni qulqullummaa jechuma isaan irraa yoo hubannu manni waaqayyoo akkuma mana keenyaa balbala akka barbaanne bannee abbaan barbaanne bannee seenuu miti. Ijoolleen keenya bananii maatiin keenya haati keenya abbaan keenya balbala mana jireenya keenyaa bananii seenan ni jira. Garuu mana waaqayyoo akkasii miti. Ka'umsa balbala alaatirraa kaasee amma iddoo qulqullummaa yookiin immoo iyyuu isa maqdasii keessa seennutti achi keessa yookiin immoo qiniima ileetii seennutti of eeggannoo guddaa nu barbaachisa. Gad of qabummaa nu barbaachisa. Laphee keenya sassaabannee deemuun nu barbaachisa. Callisnee kan deemuu miti. Yaa saba waaqayyoo of beekuun nu barbaachisa. Afaan keenyaan ariifachuun nu barbaachisu. Callisnee yookiin immoo laphee keenya sassaabnee deemuu qabna. Macaafa lallabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 2 akkana jedha. Afaan keetiin hin ariifatin jedha. Waaqayyo duratti waa dubbachuudhaafis yaada keetiin hin jarjarin jedhee dubbatee jira jechuudha. Yaa saba waaqayyoo of beekuu qabna. Of baruu qabna. Afaan keetiin hin ariifatin kan jedhu kanaafi egaa saba waaqayyoodha. Ariifanni waan tokko raawwachuudhaaf mana waaqayyoo keessatti hin barbaachisu. Of gaafachuun nu barbaachisa. Inni kun sirriidha moo sirrii miti jennee of gaafachuun nu barbaachisa. Har'a namoonni baay'een karoora mataa isaaniitiin kan deeman baay'een ni jiran. Deemsa mana amantaa dhiisanii miti karoorri mataa isaanii guuttachuudhaaf kan deeman gaarii miti. Maaliif waaqayyoon ofii isaatiif karoora mataa isaatiin karoorsee guyyaa dhalannee irraa kaasee haga nuti addunyaa gadhiifnutti hunda isaa nuuf karoorsee kan nuuf teechisee jira. Karoora saniin jiraachuun nurraa eegama. Jarjaruun nu barbaachisu. Maaliif waan gaarummaa hojjechuudhaaf jarjaruun gaariidha. Waan gaarii nutti fakkaatee ammeenya yoo hojjennu ammeenyu sun immoo yoo badaa ta'ee nutti argamu gaabbuun nutti dhufa. Kanaafuu of eeggachuun nu barbaachisa. Deemsa keenya sirreeffachuun nu barbaachisa. Mana waaqayyootti yoo lixxu miila kee eeggadhu kan jedhe kanaaf namoonni baay'een yeroo foonii fi dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fudhachiisuuf deeman daa'ima isaanii qabanii yoo deeman uffata gaggabaaboo daa'ima isaaniitirra godhuudhaan yookiin ofii uffata gaggabaabaa uffachuudhaan yookiin seera mana amantaa dhiisuudhaan akka barbaadan kan deeman baay'een ni jiranii bariyaa saba waaqayyoo. Foonii fi dhiigni waaqayyoo guduunfaa isa dhumaati bariyaa saba waaqayyoo. Namni qurbaan guduunfamu fooniif dhiiga gooftaatiin qurbaan isa dhumaati bara. Kan foon koo nyaate kan dhiiga koo dhuge inni jireenya bara baraa jiraata jedhe. Egaa namni foon isaa dhuguudhaaf yookiin dhiiga isaa foon isaa nyaachuuf dhiiga isaa dhuguudhaaf laphee qulqulluu barbaachisa. Gaabbii galuun nama barbaachisa. Laphee ofii sirreeffachuun nama barbaachisa. Callisnee miti gara mana waaqayyoo kan of seennu keessa keenya ala keenya qulqulleessineeti. Keessi keenya qulqullaa'eeti mana waaqayyootti ol linna. Callisnee miti. Deemsi keenya, nyaanni keenya, hojiin keenya deemsa mana waaqayyoo ta'uu qaba malee deemsa addunyaa ta'uu hin qabu. Addunyaarra maa deemsa baay'ee jira yaa saba waaqayyoo. Kan gara ba'aan oofuun jira, kan gara kaamaan oofuun jira, gara kibbaan oofuun jira, kan gara allayyaan oofuun ni jira, kan karaa sirriin oofuun ni jira. Kanaafuu kan waaqayyoo kan taate adda baafachuu qabna. Karaa waaqayyoo kan taate adda baafnee beekuun nurraa eegama yaa saba waaqayyoodha. Karaa qajeelummaa waaqayyoo beekuun nurraa eegama. Karaa qajeelummaa waaqayyoon jaalatu biinni deemuun nurraa eegama. Gaafa sani nuti kan waaqayyoo ta'uu dandeenya. Gaafa sani waaqayyoo biratti jaalatamummaa argachuu dandeenya. Gaafa sani waaqayyoo biratti fudhatama argachuu dandeenya. Miila keenyaan deemsi keenya miila keenya kan jedhame yaa saba waaqayyoo luka deemnu kanaan kan gara mana amantaatti ol nu qofa isinitti fakkaatin deemsi laphee keenyaati jechuudha. Maaliif
odoo sirna qulqulleessaa keessa jirru gara addunyaa gara manaa kaffiinu baay'een jiraachuu danda'a. Deemsa maaliin mana amantaa dhaqnaa? Maal barbaacha deemnaa? Maal fudhachuu dhaqnaa? Yoo hafne maaltu nu wala irra ta'a? Yoo dhaqne maaltu nuuf dabalamaa? Jennee of gaafachuu qabna. Kanaafi mana waaqayyoo keessatti of eeggachuun kan nama barbaachisu, of beekuu kan nama barbaachisu. Namoonni baay'een addunyaa irratti dhiphatanii yaaddoodhaan guutamanii gaafa gara mana amantaa dhaqanii achi keessatti sirna qulqulleessaa yoo dhaga'an, hixaana yoo fooliin isaa laphee isaanii seene, yoo sagalee qulqullaa'oo abbootota keenyaa yoo dhaga'an lapheen isaanii kan haroome ta'a. Gaafa sana fufee jedhanii boqonnaa argan. Gaafa kanaaf hafuurri xuraanni qaanaa irraa barbaadaa. Yeroo kanatti fayyinni foon isaaniitiin lubbuu isaanii ni argatan jechuudha. Gaafa kana lapheen isaanii sun gara waaqayyoo deemaa jirti jechuudha. Gaafa sana miilli isaanii gara waaqayyoo jira jechuudha. Kanaafuu kanaaf manni amantaa kan nu barbaachiste. Kanaaf manni amantaa iddoo boqonnaa jedhamtee kan barbaachifte. Kanaaf manni amantaa iddoo foonii fi dhiigni ishee itti fudhatamu kan jedhamee barbaachifame. Kanaaf manni amantaa iddoo gara mootummaa waaqayyootti nama geessitu kan jedhame. Kanaaf manni amantaa Yerusaalem jedhamtee kan beekamte. Yaa saba waaqayyoodha. Manni amantaa callisamee miti bar yaa saba waaqayyoo. Yoo ijaaramtullee yoo tajaajilanii keessa tajaajilamanillee manni amantaa kan addunyaarraa adda. Addunyaa sagantaa mataa ofii gaggeeffate yeroo barbaadetti jammaree yeroo barbaadetti xumura. Kan gara mana amantaa garuu akkasii miti. Namni hundi kan beeku sa'aatii murtaa'aa kan qabu, seera fi sirna mataasaa kan qabu, hafuurri qulqulluun kan keessa jiru, boqonnaa kan namaaf kennu, kan nama jajjabeessu, kan nama gorsu, kan gara mootummaa waaqayyootti nama geessudha. Manni amantaa keessaa wanti hundi argamu. Firiin mana amantaa isaa kana yaa saba waaqayyoodha. Firiin addunyaa nu gammachiisti, nu nyaachisti, nu obaasti, xumurri ishii garuu nu boochisti. Kan mana waaqayyoo garuu hundumaa nuuf sirreessite xumurri ishii kan nama gammachiistu ta'a. Xumurri ishii kan nama qajeelchitu ta'a. Xumurri ishii kan firii nama argamsiistu taati. Kan mana amantaa bu'aa guddaa qabdi yaa saba waaqayyoo. Kanaaf manni amantaa kan nama barbaachiftu. Kanaaf bu'aa kana hunda odoo qabdu, qajeelfama sirnaa babbareedaa kan hunda odoo qabdu, bu'aan ishii kan hunda osoo ta'u, dhukkubsataadhaaf akka laannu oduu nu barsiistu, dhibeerra osoo furmaata nu laachaa jirtu, osoo rakkina nu oolchaa jirtu, maaliif mana waaqayyoo keessatti miila keenya yeroo ol seennu maaf hin eeggannire? Mana waaqayyoo keessatti yeroo ol linnu maaf deemsa keenya sirreeffannire? Qajeelummaa mana waaqayyoo keessatti baranne maaf ittiin hin jiraannire? Yaa saba waaqayyoo deemsa keenya hunda bir mana waaqayyootiin nu sirreessee bir. Odoo ishiin nu sirreessu baatte har'a addunyaadhaan makamnee jirraa bir. Har'a karaarra zooraa jirraa bir. Har'a karaarra deemaa jirraa bir. Har'a dubbii arraba keenya akka sirreeffannu kan nu gargaare bu'aa guddaa kan nuuf ta'e mana waaqayyooti. Akka nuti mana waaqayyoo keessatti cimnee dhaabbannu kan nu gargaarte mana waaqayyooti. Manni waaqayyoo bu'aa guddaa nurraa qabdi bir yaa saba waaqayyoo. Mee bu'aa ishii haa ibsinu yaa saba waaqayyoo. Mee bu'aa mana amantaa haa dubbannu. Bu'aa guddaa nuuf goote bir. Guyyaa 40 fi guyyaa 80 keenya kan arganne bir mana waaqayyoo keessatti bir. Fayyina kan arganne mana waaqayyoo keessatti bir. Yaa saba waaqayyoodha. Gara mootummaa waaqayyoo kan nu galchitu mana waaqayyoo ta'uu beekuun nurraa eegama. Jireenyi keenya ishiidhaan tola, dhumni keenya ishiidhaan qajeela. Kanaafuu qajeelummaa mana amantaa keenya argannee ittiin haa jiraannu. Ishii qabannee haa deemnu. Mana waaqayyoo keessatti jireenyatu argama. Mana waaqayyoo keessatti qajeelummaatu argama. Mana waaqayyoo keessatti jireenyatu argama. Manni waaqayyoo bu'aa guddaa qabdi yaa saba waaqayyoo bara. Miila keenya eeggannu yaa saba waaqayyoo haa barru. Manni waaqayyoo dukkana keessaa gara ifaatti nu ceesistii bir yaa saba waaqayyoo. Manni waaqayyoo du'a keessaa gara jireenyaatti nu fiddii bir yaa saba waaqayyoo. Manni waaqayyoo si'ool irraa gara gannatti nu deebistii bir yaa saba waaqayyoo. Manni waaqayyoo abaarsa irraa gara eebbatti nu deebistii bir yaa saba waaqayyoo. Manni waaqayyoo gadda irraa gara gammachuutti nu ceesisti. Manni waaqayyoo salphina irraa gara ulfinaatti nu ceesisti bir yaa saba waaqayyoo. Beekuun nurraa eegama. Manni waaqayyoo bu'aa hunda qabdi bir. Gaafii keenya hundumaaf deebii qabdi bir. Manni waaqayyoo rakkina keenya furmaata nuuf taati bir. Manni waaqayyoo dadhabbii keenyaaf humna nuu taati bir. Manni waaqayyoo dhukkuba keenyaaf qoricha nuu taati bir. Manni waaqayyoo gaafii gaafanne hundumaaf deebii nuuf taati bir.
manni waaqayyo jireenya keenya bu'uura yookiin qajeelummaa nu taati bir manni waaqayyo eenyummaa keenya bareechitee nuuf tolchitii bir yaa saba waaqayyo kanaafuu mana waaqayyo keessatti miila keenya eeggannee deemuun nurraa eegama mana waaqayyo keessatti qajeelummaa mana waaqayyo qabannee deemuun nurraa eegama kana hunda yoo raawwanne nuti mootummaa waaqayyoof of kaadhimamne jennee dubbachuu dandeenya kana yoo raawwanne mana waaqayyootti yommuu ollinnu miila keenya eeggannee deemne jechuu ni dandeenya saalfii malee kanaafuu mana waaqayyoo keessatti yommuu ollinnu miila keenya eeggannu dubbii arraba keenyaa to'annu dhageettii gurra keenyaa adda baasnee hawwannu saba waaqayyoodha kanaaf mana waaqayyoo keessatti adeemsi jiru sirraa kan qabu kanaaf nuti simmoyyuu mana waaqayyoo keessatti yommuu ollinnu miila keenya eeggannee deemsa keenya sirreeffannee akka jiraannu fedhaa fi eeyyama waaqayyoo nuuf haa ta'u mana waaqayyootti yommuu ollittu miila kee eeggadhu macaafa lallabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiise galanni abbaadhaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluudhaaf galanni fannoo isaatiif galanni deessoo haadha isaatiif galanni ergamoota isaatiif galanni duuka bu'oota raajota toloota isaatiif yaa ta'u amiin. Yerusaalem sigadu ya biya ko sitagadu kera ko jede